السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان إسلاما كديرا كدوبرتي كدرجيسا كشمرا هندي كيسنو أكغاري مريئتا ترى أكغاري نمريتيسا ترتني يا ربي إسن راها جالتو وان غاري ديما ترى سببا obboleessa keenya Haaji Muhammad Sa'iid Jiloo addunyaa tanarraa deemuudhaaf walitti dhufnee mari'achaa turre. Rabbiin isaanii haa araaramu. Rabbiin hamtuu isaanii irra haa dabruu fi kheyrii isaanii rabbi isaanii irraa haa jaalatu. Nullee warra mari'ate kana marii teennallee marii samaraa qabdu rabbi nu haa godhu. Haasawa keenya haasawa qilleensa irratti hafuu miti kalafa irratti mul'atu rabbi nu haa godhu. Obboleeyyan Islaamaa wanni an jechuu barbaadu wanni mari'ataa jirru kun waawwalooti. Waawwalooti magaalaa xiqqoo sanii addunyaatu quba qaba. Ani fakkeenyaa fi ijoollee baaleetii baalee dhaladhee achi guddadhee waan hasaasa marroo takka keessuma bahe xiqqoo daqiiqaa xiqqoo tokko hajaa wayiitiif achi ga'e keessa bahe malee hin beeku. Ammoo mucaan obboleettiitti yadeettetu mucaan Haafizul Qur'aanii achi geessinee achi baratee amma mucaan suni alhamdulillahi rabbil alamin Dubaay jira. Odeeffannoo qabnaa jecha walumaa galatti haguma ilmi asaasa jiru beeku beeynaa jechaadha. Wanni namni dhukkubsatee dubbatuuf namni Haaji Muhammad illee beekuuf waan amma asii manuma kana keessatti mari'anne kanaafi miti. Sababa ijoollee isaa achi qaraasifatu, fira isaa achitti qaraasifatuun tajaajila achitti kennamuuf to'annoo ulamaayii akkati to'atan, darasaa achi dhuftu akkati to'atan wanni jiru suntu nu gubee garaa nu nyaatee kanaaf asirraa dubbanna. Dubbii jaalalaafi miti. Beekumsa duniyaa fi tadiin illee hayni nu qabnu waa xiqqo garuu wanni dhagahan tokko garaa nama nyaata. Wanni jechuu barbaadu amma waan maraamere anneellee haasoynellee dhumate amma gara goolabamuutti deemaa jira. Gara goolabamuutti ka deemaa jiru ijaarsa. Ijaarsi kun ijaarame kun beellamate. Waan an jechuu barbaadu obboleeyyan Islaamaa carraadha wanni kun nuuf carraadha. Carraa kanatti fayyadamnee hooggana tokko akka diyaaspoora qabaachuu qabna. Hoogganni kuni warra ijaaru ka jajjabeessu, warran hin ijaaramin ka ijaaru. Ammallee waan goonu kana uf murreetuma godhuu qabnaa jechaadha. Uf murree yoo goone marruma tokko itti miidhamna achi booda inni nuuf dalagaa jechaadha. Hin beekamu ammoo deebifnee nuyyuu nu gargaaruu danda'a jechaadha. Maaliif jennaaniin mana tokko wayita ijaaran fooqii asirraa fooqii 10 hoo ijaarte walakkaa isaa lafa keessa gadi qottaa jecha. Lafa keessa gadi qottee akkasiin akka inni argitee fooqii san baachuu danda'u. Kana godhuudhaaf ammoo ijaarsa amma eegaltan kana namni itti dhaabachuu barbaannu keessattuu magaalaa lakkuu Minisootaa warri jirtan bakka cufa nu dhaqqabdan ka ijaaramin jajjabeessitan kan ijaaramin hin ijaartan hin loltaniin walirraa fudhanna homa takka wamaa rakkoo hin qabu. Maaliif jennaan wanni kun waan diiniiti, waan ilmaan teennaati, waan ulamaa'ii kennaati, waan addunyaan arra chaaritii jetteetiin arra sadarkaa guddaa itti geette nuti arra wannaa jechaa jirra. Kanaafuyyuu obboleessi keenya Haaji Muhammad rabbi rahmat haa godhuufi lafa nuu kaayanii jiranii sanumarratti booyima san amma akka gaarii tolchinee akka irraa tajaajilamnu ijaarsa kana bakka mara akka nu dhaqqabdanii ka ijaarame silaa ijaarame sanillee nu jajjabeessitanii kan ijaaramillee ijaartanii waan irraa haftanii miti. Keessattuu warri filamuuf deemtan dalagaa guddootu harkaa isin qabaa. Jajjabaadhaa waan laaftutti hin laalinaa. Dalagaa Haaji Muhammaddu isinirratti fe'amee kanaafuu akkasitti beekaa. Isinilleen rabbiilleen isin haa dandeessunullee du'aa isinii goona. Bakka isin dhuftanitti ammallee kabajaallee isinii qabna. Isin jalaa awwaanna. Nama isin dhibullee nutu lolataani nu dhaqqabaa. Ijaarsa kana keessa ijaarsa sirnaa nu godhaa ka jedhu
dhaamsa isinitti illee dheeradhe tuni tama boodaati na fakkaate dalagamaa walitti dachaanaa fayyaa nagaa keessa naa jiraadhaa tika rabbii keessa naa jiraadhaa rabbii warra waan dubbatetti hojjetu rabbi nu haa godhu rabbi nu haa ijaaru rabbiini waan ijaarsa keenya illee ijaarsa samaraa qabu ijaarsa irratti wal dhageenyu ijaarsa ta duniyaatiif ta diiniin illee irraa gammannu rabbi nu haa godhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت مجا جراتن الحمد لله قالت ربي كنا قلتا حاجي كنا اللي حاجي محمد سعيد اللي أرارم إساني كدتا نولين هواسين ولتلفني والقافتات ما ديم نجا كناف قابكتون إدارات ناس إدارة قرتي أموجو جارم تواجد دو دلايد تمو أمانة حاجي كنا باتو ربي نهاجو برا أما دبي ربي سنهاجو يجتو مي ربي أكسر نهاجو ربي أكسر سنهاجو يوجد أنمي كيسا به وانسن إسن أفود آبنا جدا إسن دوبا آبنا جدا أكسيمي نمني وان دلقو في نمني وان هاسو لرت في أفكن مقاري ربي نهاجو إدارة بكا جيتو بيا كله حاجي جاراني برادة من ربي نورات ديجين ربي اللي نديجين أكنا كناف جا هاسفني كي يقوم جديو قرتني إيرتلي نرى اللالتني ككلي جدًا سني ورسي سكر أجيس ورسي سكونيات اللي افتها مقال افتها جدًا هاسفني غري أكسيناتو نمنو واسينا بريسو كيسا وافر أتاكون أمو قررتو جود أغيفتا كانوا ملامي فأتي كما kanaaf duuba haajiin gartanii waggaa 40 taren kan haajii waa dalaganii waggaa 40 tare kana bakka lamatti yoo addaan baafne waggaa 20 qoonna kana keessa waggaan 20 duraa ka haajiin keessa waa dalagan faajeen isaanii wanni isaan dalagan firii natiijaa isaanii ilaalla haajiin gaafa rabbiin gartanii isaan kan ammoo هيبة ربي ساني كنّه آجي قرتني نمني هالكن ساعتي سدّيتي آج محمد سعيد درا مسجد لك أجري ساعة سدّيتي اللي يو كأي مسجد لك آج محمد سعيد مسجد تيارجن كساعة سدّيت في الليل قرين صبر فيه وتساعتي كرني الرهاج محمد سعيد درا مسجد لك وكبجري وتساعة كرني تلفله آج محمد سعيد مسجد مجران آج محمد مالتو تهي آج محمد ربي سانيتي تاني ربي سانيتي نولين غرتني ربي نو حقا جيلتو نما ربي تهو قبريش ربي تهو كربي ساته ربي نو حقا آج محمد نمي درقمو من دندو علمنا ما دقبين إيسي آج محمد درقمو دقبيه فتيل إيسي نم كناف دوبا وقا دي دم إيسان ومش إيساني كوقا دي دما وقا أفرتما سنبا كلمة الدام بافني وقا دي دما يولان nama kana ummata jaaran ummata kaan sammuu jaaranii kaan jaami'aa itti jaaranii kaan kolleejjii kaan mana barnootaa kaan yuunivarsiitii godhanii biyya qubatu kana guutuu jaaranii mana barnootaatti naqanii karriija godhanii baasan achirra namni amma magaalaa biyya san keessa jirtuu fi waan amma namni hafuura itti baafatee ijji namaa irraa gammaddu tana hundaayyuu oomisha haajiiti gaafa magaalaa Shaashamanne eesan isiin gartanii gudina argatte bulchiisa isiin mataa ofii argatte sani gaafa san magaalaa Shaashamanne eetana warri amantii kaatoolikii warri amantii beenxee nama gartanii amantii isaanii sanitti naqanii kenna jedhanii nama jiraa nama biraa fudhatanii du'aallee boollaa baafata'aa turan du'aalleen kenna jedhanii boollaa baafatanii guyyaa kanaan namatti dukkanooftee hawaasin biyya san jiru gara deemu dhabe qisaa kana amma eeganallee irraa haasawaa wanni haajiillee hedduu jira kanaaf duuba magaalaa akkasitti sirni gartanii warri amantii san gartanii nama boollaa kenna jedhee nama yaafatu sun gara yaa'u nama dhoorge gaafa magaalaan Shaashamannee suni beekumtii gartee bulchiisa mataa ofii argatte kolleejjiin Haaji Muhammad Sa'id jaaram kabaadiyatti jaarame kun guutuun asii buqqa'ee akka gaafa nabiyyiin rabbii makka galansanitti Shaashamanneetti gale
karriijni gartanii haaji muhammad eega baranaa baadiyaa tana keessatti barsiisan hawaasni gartee qarame hawaasni barnootaan qarame hawaasni diinagdeen itite hawaasni gartanii idaaraa guutate ka ammoo hablil matiin haada hin cinne qabatetuyyuu shaashamannetti galee shaashamannee san madiinatal munawwaraa godhan waan waggaa 20 haaji muhammad sa'id dalagan waggaa 20 taree gaafa magaalaan shaashamannee bulchiisa argattee namni achitti gale firii haajii kennaa argine jechuudha ganda bareedaa islaamaa shaashamannee dur namni keessa hin deemne kaarra ammooyyuu akka gartanii arsoo maalletti akka rabboo maalletti shuurarkaan nama islaamaa biyya teenya san keessaa biyyas bakka san taate jechuudha tuni firii haajiin kenna gartanii waggaa 20 keessa dalagan rabbiin isaanilleen odoon du'in arganii nulleen argine tokko lammata waggaa 20 asaanu kana isaan dalagan sheekota galchaniit hawaasa jaaraniit mu'assasaa kaayaniit madrasa irratti masjida irratti biyya ambaa keessa sosso'anii kuusaa waggaa 20 isaan kuusan ta'amma ar'a kunoo isin harkaa qabdan kana jechuudha waggaan 20 tare achirratti firii godhatee namni ija ofiitiin arge jechuudha waggaan 20 ar'amma asaanu kun kaarra nama as keessa jiru nama dhibbaa kumaata maallakkaa'umu kanatti dhufee ba'aa tana bira tetteennee bara malaalaa jirra lafaa ol fuunaa waan haajiin adda baatan tana lafatti dhiifna moo lafaa ol fuuna jennee namni akkanatti gartee wal mari'ataa jiru kana waan isaan adda ofii baatan maanguddoon dur kalee waan jettu leenci kun jedhan quwwaan leenca tokkochaa haga quwwaa nama 40 jedhan leenci tokko haga quwwaa dhiira 40 qabaa jedhan quwwaa haajiin qaban laalamee waan isaa waggaa haga deemaniin san har'a namni gartanii biyya sanitti booda irraa hafni bira tetteennee laalaa jirra garamiin fuuna tamtu dura ol fuudhama tamtu ammoo lafatti hafa tamtu dura deema tamtu booda deema jennee namni har'a akkanatti dhaabataa jira jechuudha waggaan 20 kun nuqxaa har'a amma irra nu jirru kana jechuudha taasii achii gaa rabbii fi har'a jiila gartee walitti dhufe kana qabdi rabbiin barakaa nutti haa godhu waggaan 40 gartanii haajiin dalagan bifa lamii kanatti addaan qoodame tokko firii gaafa san argine magaalaa san muququulee nama harkaa isinii fuudhan haajiin namni gaafa san gartanii nama jiraa boollaa nama baafatuu miti jiraa isaattuyyuu nama du'aa boollaa baafatuu miti jiraa isaa isinirraa ari'an qissaa bakka tanaa nuqxaa bakka tana itti deebi'ee sirritti isinii haasawa quba qabaadha waan haajiin dalagan haasofni namaa garii waan kalee taree kun waan amma jiru kun ammooyyuu waan bor jiraati waan borii jechuu fakkeen akka amma addunyaa tana keessatti muhallil siyaasii jedhanii nama gartanii wahirraa waa haasawuu danda'u ka rabbiin isa bira waa kaa'e haasofni gartanii nama garii ammooyyuu addunyaa tana irratti homa inni dalage meeshaan ammayyaa kana waraabanii homa inni dalage dalagii isaa ka inni waa balleessu san waraabanii fuudhaniituma dalagii isaa san dura qaban dalagii isaa san tuyyuu booda ibidda itti ibsee dalagii isaa tana dheessa gadi bare dalagii isaa dheesse tokko ammoo haasawa inni waggaa 20 haasaye meeshaan ammayyaa kun ka xiiraa miree isuma kana itti as fuudhanii akkasitti waan haasaye san dheessa namni amma waan haasaye dheessaa jira gariin namaa maaliif wanni kuni rabbiin nama gartee wayta haasawullee haasofni isaa dogoggora tahu rabbiin hin godhin rabbiin nama ammallee wayta waa dalagullee dalagiin isaa khaxaasaan keessatti argamtu rabbiin hin godhin maaliif bakki tun idaaraan gartanii waa tolfata'aa deemti idaaraan maan haa kaayamtu eega idaaraan kaayamtu wanni hunduuyyuu ni tolti fakkeenya waan kanatti achi yoo deebi
namtichi Itoophiyaa bulchaa ture Mallas Zeenaawiin namticha tokko ka Taamiraat Laayinee jedhaniin gaafa tokko oofee deemiiti. Taamiraat Laayinee sun xaqilaa ministeera ture. Deemiiti bakka wanjii kana sukkara wanjii kana dhaqiiti achi waa dalagi jedheen. Bara achi dhaqee achi waa kaamiraa wayii itti kaayee achi ta'e achi saniin ari'uu heda. Kaamiraa achi dhaqee achi geessee namticha mallaqaa fi waa sukkara olii gadi oofu kana waraabanii Taamiraat Laayinee ilaalaa qabeen uummataa saamaa jira jedhee sanii maan hidhatti darbee hiisise. Namoota keenya gugurdaa har'a gartanii nuti gugurdaa jennee nu qabnu haasawa isaa ka waggaa 20maatiin ari'aa jiran. Nama garii dalaggii isaa ta waggaa 20 saniin ari'aa jiran. Dalaggi mufii dheessa. Rabbiin nama kaxaamu rabbiin hin godhin. Ka haasawa keessallee itti kaxaamu. Ka ammoo dalaggii isaa keessallee itti gartee dalaggiin isaatu isuma ariitu rabbiin hin godhini. Kanaaf waan haajiin dalagan dheertutu jira inshaallah. Marsa haasawa biraa keessatti itti dhufa yoo rabbii biraa taate. Akkam ooltan akkam bultan. Baga jiraattan hawaasni bal'aan as keessa jirru hundi keessanuyyuu alhamdulillahi galanni ka rabbii kennaati. Ergasii ammoo nabiyyii kenna nagaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu. Alayhi salaatu wassalaam. Abbootii teenna tadaarul akiraa deeman rabbi itti nuuf haa araaramu. Nullee ilmaan saaliha rabbi nu haa godhu. Baga jiraattanii hawaasni bal'aan as keessa jirtanii hujii gartee asirratti deemaa jirtuu fi yaada asirratti deemaa jiru hordofaa jirra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Galanni rabbiif haa ta'u. Hawaasni gartanii Haaji Muhammad uf duubatti dhiisan hawaasa jabaa tahuu bakka kanatti walitti dhufuudha. Bakka kanatti ammoo walitti dhufanii walii waa sabbaru. Sadaffaa ammoo hegeree gartee ammoo biyya sanii fi amaanaa Haaji Muhammadii fi barbaachiftullee tilmaamanii akkanatti kaayuudha. Koreen akkanatti bakka maraa kaayamtu tuni waan jabduudha quba qabaadha. Alhamdulillahi rabbi firii itti nu haa godhu. Kun isa kanaati. Kan ammoo biraaga akka namaatti namni as keessa jirtanillee akka namaatti dura nama jechuun alhamdulillahi waan guddaadha. Namni waan kana haa hubatu. Hubachuun barbaachisaadha. Rabbii waan uumu kana hundaayyuu kun fayakuun tahi jedhee taasise rabbiin kenna. Garuuyyuu nabiyyanaa Aadam rabbiin ufii tolche harka ufiitiin subhaanallah. Mee ilaala nama gartanii nama haga inni karaamaa qabu lama. Walaqad karramnaa banii Aadama jedhe rabbi. Ilma namaa kana rabbiin gartanii bakka jabdutti kabajaa ilma namaatiif godhe. Namni kabajaa qaba. Kabajaa saniif wal bira jiraataa jirtan. Rabbiin eegasii ammoo usjuduu li Aadama Aadamiif sujuudaa jedhee maleeyikaa fi gartanii uumama biraalleen Aadamii sujuudaa jedheen Aadam ilaalame yaa ilmaan Aadam haga rabbiin ilma namaa jaalatu laala. Maaliif jennaan namni kun ufin tuffatinaa ufin tuffannu wanni amma dalagamaa wanni kalee dalagamelleen wanni haajiin keenya dalaganillee waan guddoodha. Walitti dhufiinsi kunilleen ammoo jalqaba wanni ammaa eegala dalagamullee waan guddoodha. Kanaaf ufin tuffatinaa ka dubartii kas keessa jirtanilleen ka maanguddoolleen ka gayeessotaalleen ka maatiilleen tokkoon namaa ufin tuffatina. Maaliif jennaani wanni dachii wanni uumame tun hunduuyyuu ilmuma tajaajiluma ilma namaa kanaatiif. Aduun baatu tunillee numatu irraa tajaajilama. Guyyaa kana laalaa waan keessatti nuti fayyadamna. Halkan kanallee keessa ibaadaa goonee kaan irra rafnaa hafuura baafanna. Jiinillee wayita aduun dabarte nuu ifa.
urjiin samiirra jirtu tun illee ammoo wayta ji'aa fi aduun hin jirre nuu ifti bareeduma ijalleen samii tanarratti ol laallee agisiin bareeddu laala bishaan samaa'ii kana keessa rabbiin dachii tanarratti nuu gabbuuse laala wanni kun hunduuyyuu faayidamateena subhaanallah eega dachii tanarratti gabboe oo ammoo wanni rabbi dachii tanarratti nuu uume ka haywaana ka nyaan ka foon isaa nyaannu ka aanan dhuynu ka yaabban kuduraaf muduraa namni nyaatu kana laala inaba burtukaana muuzii tuffaaha maangoo wanni dachii tanarratti rabbiin ni'imaa godhe kana hundaayyuu malaayikaan hin nyaattu ilma namaattu nyaata jechuudha subhaanallah alhamdulillah jedhi yaa ibna aadam rabbi akkanatti nu jireesseetuyyuu gaafa ammooyyuu ilma namaa kaasellee kaanuu kunoo jaannata bareedaa san ilma namaatii rabbiin lafa kaa'e ufin tuffatina hawaasin as keessa jirtan ilmi namaa akka ilma namaatti gartanii gaafa du'ellee yoo namni nama ajjeesellee gumaa gaala 100 yookaan gumaa horii 100 qaba jechuu rabbiin gartanii nama namni ajjeese irratti rabbiin nama komatee nama ajjeese san jazaan isaa jahannama jedhe kayoo ammooyyuu gara maleen ajjeese hoo baatii lama soomee shahareyni mutataabi'eyn baatii lama rabbiif soomtee atin bultii 60 ka jidduun waan balleessine jechuu ka jidduun cabsine tawba akkasitti rabbitti deebitee gumaa warra sanii kennite rabbiin akkasitti sii araarama yoo dogoggoratti nama lubbuu tana ajjeefte jechuu meeqii maa ilma namaa laala yoo ammooyyuu namni beekaa ajjeese lubbuu rabbiin uume tana lubbuu ilma namaa keessa jirtu tana namni gabbahee yoo bilaasha ajjeese hoo namtichi lubbuu tana ajjeese jazaan kan kee jahannama jedhee rabbiin nama tokko tokkeen as keessa waliin jirruufi namni ala jirulleen duuba ilmi namaa kuni anhumaan beekuu anhumaan qabuu ani kun nama guddaadha dulloome ani kun gartee nama ammooyyuu akkanaa kun dubartii akkasii miti mee laalaa kabajaman rabbiin ilma namaa kana kabajee kanaaf wanni kun wanni haasawameef idaaraan gartanii wanni haajiin kalee dalagan waan akkanatti ilma namaa kana rabbiin qiimaa itti godheef rabbiin firii keessa kaa'e wanni ammooyyuu kabajaa rabbi ilma namaatti godheef ifaaja isaanii ammoo haaji muhammad irraa isin dhaalchise kanaaf namni gartanii uf tuffachuun hin barbaachisu akka uf hin tuffanne jechuu barbaadeeti الحمد لله يا الله يا غفار سامعه نعمته هندرت شكري سهاقه سمر رابر سبتنت يسله نقيا ندبر سيكين لغنداه جنة خير قبسيس يا فتاحو همني قل حبيبي نخايو أرقابو لخيبر دا سنفايو أرقابو لخيبر دا سنفايو أرقابو لخيبر دا سنفايو يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي يا إلهي يا الله إلهي يا إلهي يا الله يا ربي خلق مغروب سمعه يا
Subscribe to Muhajir Al Ansar. Subscribe Muhajir Wansar. Subscribe Muhajir Al Ansar. Subscribe Muhajir Al Ansar. Subscribe Muhajir Al Ansar. Subscribe Muhajir Al Ansar. Muhajir Al Ansar. Subscribe Muhajir Al Ansar. Subscribe Muhajir. Subscribe Muhajir Al Ansar.